Jaan kun garaan adabachuu baate seerri ammaan tana biyya keessa bees abbaa fedhe nama miidiyaa irra taa'ee waan inni dalagu akkuma seera biyyoota biraatti mana hidhaatiif haadha dhiyeessuu abbaa dhiyeessuu dhufee jira yoo ijoolleen isaanii dadhabamte. Kana waan kana aan dhaamsuma gabaabaan isinii dhaama. Biyya keessatti gattaatii ammumarraa kaasaa nama hunda warra miidiyaa irra waan akkanaa dalagu jiru suuta qoradhaa ganda isaanii qorachuu eegala. Haa walitti dhiyaattan seerumaan nu as dabarsaa naasuu ilma namaa waan kana obboleeyyan keessa irraan bu'aa laala. Abbaatuma maa jiru abbaa keessa irraan bu'aa laala. Mucaa obboleessa xiqqaa miidhamaa jiru kan obboleessa keessa irraan bu'u ilaali. Mush gandummaa dhiisii biraa fagaadhu. Gandummaan wanni isin gandummaadhaaf walii gootan tokkolleen hin jiru. Yoo gandummaa ta'e jalqaba namni dura wallahi waa takka dubbachuun barbaadu. Nama maatiin isaa biyya beela keessa jirtuutu waan akkanaa dalagaa jira. Osoo fi namni wallahi namni xiqqishoo jireenyi wayyaa'eef mana tolfachuu yaada. Jireenya paartiitti aantu waa qopheeffachuu yaada. Matoora wayii bitachuu yaada. Baajaaji wayii bitachuu yaada. Dachii xiqqoo takka magaalaa irraa bitachuu yaada. Namni jireenyi isa karaa bu'eef sa'uma asirraa iyyuu ni hin qabu. Osoo namni na arrabse gabbu'eetiin kutee aboodhii siyaaqii an dalagaan qabaati. Nama meeqaa wajjin walitti dhufeenya qabaachuu deema. Gabbee nama na arrabsu deebisaan deebisu jeetiin nama meeqa callisee deemaa jiraanu. Namni hundi akkasi. Namni gaafa jireenyi sii qaceele tartiibaanii jireenya isaa jala deema. Gabbahee waan akkanaa warri godhaa jiru miskiinuma jireenyi nu harkaa bade. Dhiisaa rabbi jireenya isin haa qaceelchu waan kana keessaa baha. Akkasitti waan gara haadhaa fi abbaa isaanii qoradhaa namni hundi tokko bakka jirtanii. Ammaan tana isin waan kana nagaa labsuu dandeessan gama keessanii akka dhuunfaa harargeetti nagaa labsachuu dandeessan. Hayyee jedhe sun ichi nagaa labsachuu danda'a ammaan tana akka yaadanitti isin. Funyo qurqurii danda'a. Funyo qurqurii. Hayyee ammaan tana ani wallaahi billaahi tallaahi na dhagaye Hamzaa na dhagaye. Kamu turan naa deebisaaf tana. Oo naasi deebisaa dhageeffadhu boo. Naasi deebisaa dhageeffadhu. Abboleessoo kaleessa harkaa jirtan. Wanni harkaa jirtanii amma bosona baaleefaan akkuma jirutti gadaatti akkuma jiru gabbaaniiti nuti nama keenya ni qabannaa dhageeffadha. Ijoolleen teenya tasi koomandoo makuma keenyaa nu dogoggora jirti nama keenya keekka qabu tokko isaatti jechuma Hamzaan jee kana gandatti warra isaanii maatii isaanii yookaan qabsiifnee akka isaan achirraa ilmaan isaanii nurraa dhaaban ni goonaa maqaa si koomandootu isaan kanaan nu balleessee janiiti jechuma Hamzaan labsaa jiru isaanillee akkasuma labsaa jiran jara keenya. Dhageeffadha nuti nuyyuttuu obboleeyyan malee di. Mee feesbuuka kiyya jala seenaati. Laalaa viidiyoo sana guutuu irraa isin gala. Viidiyoo isaa daqiiqaa 50. Hamzaanaa dubbachaa jira mutu bira dhufa. Maamuti. Kanaaf immoo dabbal nagaan tura carraan namaan kan namu nagaan tura tala waan Hamzaa irraa dubbata kan dubbachuu fa'a. Tanaa carraan keessif kan fitadhe fatadhe caala kiyya caala horaa badhu. Laali. Obboleen keenya gabaabdumatti onnee jechaa jirru arsii fi harargee gidduu obboleeyyummaa malee diinummaan hin jirtu. Tanaa jecha dubbiin tun haa dhaabbatu nurraayi dubbiin tun haa dhaabbatu nama waan kana irraa dhaabbanne wallaahi laazim hundi keenya itti seenneeti hanga kisiitti itti deemuuf deemnaa isin hin kasnu obboleeyyan keenya dhaabaa isin hin jenne dhaabaa bakka akumu bakka carra sana karruu gabbu'eeti. Kala dubbachuu dandeessa Hamzaan turre na fakkaata. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Warree kun tana maqaa caalaati maqaa dabbalmaa jettanii sitti mu barbaada. Achirratti immoo yaada kattaa nutti hin fufa. Achirratti namni gartee maqaa namaatiin nama qabaa jiru hin jiru. Akkuma beekamu nama duraan gartee lola bakka irraa keessa yoo qabaate nama gartee jalqaba bakka irraa lolli kun eegalame ni beekta jedhama dura mucaa xiqqaa isaa irratti booda irratti illee akkamatti namuu adda dhaabbate ni dhiifne nama keessaan gartee fottooytanii suuraa gallakkisuu fottooytanii keessaan gallakkisuu heddummaate namuu gartee nama dhiigaa fi kana gidee arge dhiigaatu si lola dhageeffadhu osoo gartee ifii loluu hin feene dhiina keessa lolee itti naqa galgaluu torbaan irraa nama ka'e nama loqota ka'e dubbatu gidee dhiiga isaa gartee namnummaa yoo ofirra duute malee numa dubbataa jechuufirra isaan irratti ijoolleen gartee galsi irratti dubbachuu eegalte. Ammoo kaammaa kun akka itti eegale ijoolleen sun dalagaa akka jiru. Isaan kun maal naan jedhu beektaa ammaan tana miidiyaa irra gabbee namni waan kana haasawaa ture jira isin miidiyaa irratti haasoitan isin miidiyaa irra lallabaa gurturtan an amma kaniin jeef isin arke sa'aasan arke. Hayyee galatoomi. Daalii dhageeffadhu.
miidiyaa irratti illee nama laban jiru dhaggeeffadhu. Ijoolleen tan dubbattee jaarsa gartee tumamee dhiigni irra faca'ee lafatti hafe. Isaan gabbaatee irraa dubbattee namni ammaan tana nagaya jiru kuni silaa gaafa san dhugumaan nagaummatti gartee amma dabbaa lama tumaa irraa waasi ayyee harargeedha nagaya feeta. Isaa obboleessa kee abbaan kee dhaamee dhiigni irraa bu'eemi lolan feetumi nagaya feetaami jaarsa kana keessaan qunnamtee nama tokko nama waa xiqqoo walii yaamtee haakama maangaytan. Ififammoo maa calliftan gaafsan maa calliftanii walloodhaan gartee walloo irra dheeyitee gartee nuti harargee ta'ee qabnee jettee ijoollee lollaan gaafsan maan dubbatin aadaa torban tokko itti jirtanii ati eenyu harargee miti ati nagaa feetaami jaarsa kana qunnamtee maaliif bakka takka maa hangolaniif nama dandeettii qabu maa yaamtee akkuma keessan abtiin tun taa dabbal. Kalamaffaratti namni gartee namni ergatee maqaa caalaa horootiin deemaa qabaa jennee namni deemaa jiru namummaa tuma ifiitiin lolu jira. Ammoo ammaa kun lollee ammaa kun yaamsaa wanni na hubattu lollee ammaa kun ijoollee gaaraa akkuma beekamu jechuudha gaafa duraa jechuudha marraa meeqan itti dheenee ijoolleen Oromoon namatti hin dubbatin gaafa Oromoo dhiigarraa buusuun hin ta'u jettee ijoollummaan gaaraa nuti itti dhageeffadhu. Wanni amma ijoollee gaaraa itti nagee ani itti na'in ati itti na'in mataa ifiitiin mucaa eessuma isaa kan tuman harkanii ijoolleen miira keessa galtee qabdee tuma malee ijoollee gaaraa namni ergatee gartee deemaa nu qaba jeen hin jiru. Ijoolleen ifiif miira keessa galtee nama ifii cafeenaan qabdee tumte malee lola kana gabaabatti yeroo ammaa kaatti namni jalqaballee eegale uummata Arsiiti. Namni gartee nu jala hafuu didee gartee shaggooyyee qabaatuma shaggooyyee ilmaan garaabaa shaggooyyee ilmaan Somaalee jee torbaan lama guutuu kan nuti dhiifnee gartee ajandaa birarra yaa'u jirru nama keenya arrabsaa xiqqeessaa jiran hattaa haga iluu fi haadha faatatti namni xiqqeessaa jiru uummata Arsiiti. Ammallee wanni isin dubbachaa jirtan nama keenya tokkotti qabnee maatii fi maal goona ni dandeetaniitiin nuti isiniif qabamne rakkoo miti. Anamma waan Hamzaa jiinaan jee niin godhe garuu ammoo namni isaanii walii hin hoogganamu. Akka isin nama keessan saaxiluu deemtan kanatti nama isaanii saaxilan hayyee akkam jettanii. Okay, gaafii qajeelsi si deebisa hayya. Hamza na deebisu. Hayya hana gaafatti Hamza duroon deebisa Hamza afur deebisa firgoon xiyyaanaa deebisa. Ati booda na deebite. Hayya Hamza gaafii isaa si galee si deebisu kaarsi haa deebi'u. Yoo wal birgirta. Laala kinjeeti bakka kanatti waan jaarsaa haati jette irratti jaarsa maaliif akaman geessina maaliif nama ikeessaan dhuftanii wallaanina haati jette irratti ani fi jaarsa isaan akka dhuunfaa kiyyaatti miidiyaa irratti waan deemamaa hayyoo waliif akkan bareedaadha. Kagara kaaniitiin isaanii dubbachaa jira waan kana jalqaba isaanumaa kaasee hoo edda mana asliitti yoo jiraattan taate namni hundinuu gaqqabnee maatii isaaniitiin ganda keessa yaanee tokko beeyna jedhanii tokkotti jala yaanee iyyaafannee likkii galchinaa namni hundinuu karaa yoo ijoolleen ifiin dhaabbachuu baatte karaa kanaan dhaabnaa jedhanii ajaja dabarsanii jiran namni hundinuu nutilleen ijoolleen teenya waan kana keessaa dhaabaa harka fudhadhaatii yoonii fi sababa keessaniin namni wal lolaa jiraate jenne nuti isinis sababa keessan namni wal lolaa jirenne ragaa'uu hin qabnu nuti kana jechaa jirru sababa keessa yoo namni miira keessa galee wal lolaa jiraate dhaabaadhaa jenne agara biraatiin kanumaan isin jechuu barbaada. Okay, gaafii caalaan na gaafateen dabalaa ta'e. Hayya. Jaarsa keenya katuma meeqana jette bifama sagalee na bira jiralleedha. Jaarsi tumame tokkoffaa waan tokko laaluu dura jiraata. Mucaan ara dura tumame hundi keenya waliin argaa turre kaameraan itti qabameet gurbaan gubbaa dhaabbatee afaanin dubbachaa maqaa gandaa yaamtisaa uleedhaan rukute fiidiyoon gabbaati. Kaameraa itti qabeetiin sinjee waraabee dhawaa gubbaa dhaabbachaa ganda isaatii si kiyyamaa ganda mucaa yaamtisaa waan akkana taateefin akkana si godhe yeeni akkas godhee haala saniin akkas ta'e sadarkasan naa qabadda. Abbaa keenya irraa maan dubbatin hamaan gargaaree naa gaafii jiru. Anaaf caalaan hedduu hiriyaadha walii bilbilaanii waan waliin haasoo illee qabnaa hedduu waluu bannalleedha amma akkuma gaafetti naa kaase ani waan biraan haasoo gaafatumaan irra utaalee bira dabalu. Waa'ee abbaa keenyaa tokkoffaa miidiyaa gubbatti hin tumamne. Akkamma jiru kanatti laayidii galchanii hin tumne abadan. Qabrii qabna hundin islaamaa sobuun gaariidha miti. Gandummaa waan biraa haynimmoo waan biraa. Kalamaffaadhaa abbaan keenya sun kaameraan bilbilaa itti deebi'ee dhiirtuu gubbaa dhaabbattee uleedhaan cafaqaa afaaniin dubbachaa fiidiyoo waraabe. Abbaan akkasii waraabame gettu ollaa gallakkisi. Abbaan keenya maal ta'e? Tuma Muusaa dhageenye tuma Muusaa dirmamuu qaama isaa irratti ijaan arge. Ijoollee Arsiin na tume hajee afaan isaati malee argaa fiidiyoo keessatti agarree miti. Caalaan ni beekaa ani ittiin bu'u
deebisuu baadhus namaaf deebii ta'uu dhabuu mala caalaaf garuu sirri galaaf waa'een abbaa keenyaa akkamitti akka inni butute anaaf inni nu beeyna irraa wal mareennee jirra akkatti bira kunne qabna sanatti hin bu'u asuma rakkin Jabbaara jee irra utaaletta gaaffii lammataa Hamzaa bin qaba. Hamzaa kan tumura gaafaa kana tumure kin gaafata rakkoon gaafata tumurta ka irra utaalette bar. laan tumure lakkita kan naafe Ayyee. taabbaadhaa akkasumatti haftee sin jee laal tumamuun abbaatii fi dubbiin kun torbaan takka akka adda fagoo jiru hin dagatinaa. lolli nuuf yaarsin tara dura wal lolle sababa mucaatti mucaan mul'atee akka dhiiraatti lolamee mucaan sun gallaan nagayni bu'ee achuma lolli dhaabbate. Lolli marsaa kanaaf hin bifaariyaan jalqabe. Nageenyin buune istoo dabbal ifama wajjin nageenyin buune. Nama qoota adda dhaabbatee. Lolli sun ifamee mucaan keenya mul'atee nutu achirratti gabbaanee viidiyoo waraabnee salaamu alaikum jara keenya mucaa argannee jirra dangala gannee galli anaa siihii hundi keenyaa'u gaamsa mucaa barbaadaa turre waan ta'eef. Haammaan tana garuu tokkoffaa lolli kun abbaan qabu lammaffaa bootaan qabu sadaffaa sababaan qabu. Lola kana jaalanus jibbinus abbaan keenya hatumame sagalee fi viidiyoo ragaa takkaa hin jirtu dirma muqaa maratti agarree haa ta'u torbaan takkaa ture hundi keenya osoo hin dubbatin anaa siihii hundi keenya warra asirra jiru. Achi boodaadha kan Arsii fi Walloo waliin buute. Gaafa Arsii fi Walloo waliin buutee Harargee seenee geecha jedhuun lolli gama keenyaan labsamee Arsii dura nuun nama qabe nuun sooshaal miidiyaa nama tumne baafne kun dogoggoraa ture asiin. Lolli kun Arsii fi Walloo ture utaaleetti galmee namni keenya waan mareen illee qabna waan jireen illee qabna ati beeyta sana. Haa ta'u akkuma fedhe haa ta'u garuu isteep by isteepidhaan guddatee bakka minni irra ga'e kun bakka sheekiin irraa boo'e bakka feemasiin irraa boo'e bakka addunyaan guutuun itti gurguroote bakka dhalli namaa qawwee qabatee dhala namaa gubbaatti hin dhaabbate baay'istiriidha kun seenaa jaarraa dhibbata akka jiraatu waan dabaati inni kun ta'uu hin qabudha amma yaadni xiyyaa yaadni nama biraallee kanuma lakki ta'uu qaba abbaan jetti fufi garuu wanta kan dagatina namni lola kana sappoorti godhaa jiru irra guddaan saadhaadhaan Faatiin dalagatee nyaattee rafti daqiiqaa lama daqiiqaa sadii yaada si godhattee gasti irra baatee Laftiin irratti dabarsine yaada kana caa jirra amma akeekkachiisa. Ani siyaasuma kana irratti tumura gaabii natti wal qabsiisee. Laftiin dabarsin gaa. Daqiiqaa tokko kana. Dabarsin gaa dhalaan hogganaan jirtu namni Caala. Daqiiqaa kana kan. Amsa daqiiqaa kana. Yaa wayi caalaa kanaaf engis takka deebisaa kannaa. Caala. Caala mi'uutu irraa baradhume sitti haasaa. Caala akkin jeeti. Niin dhagaan taate. Laal akeekkachiisanii kanneenaa miti mataa kee kanarratti kan ammaa osoo ati as na bira jirtu kana. Baran narra akka nuuni dandeessa. Akka feetanii godhuu ni dandeessa bara. Nan dhagaye Caala. Atiin kun sababa keetiin hilmaa afaan keetirraa bahuun kana booda jechi tokko afaan keetii bahee ijoolleen akka waliin lolle ammaan sidhaama yoo dhaamsaa ta'es yoo akeekkachiisa ta'es gara feetin naa isaabi. Sababa keetiin ijoolleen takka akka waliin lolle atiin kun akkami sidhagaamuu ta'a qooyi akkami quuqamuu ta'e. Sababa kiyyaan namni wal qabaa jiru hin jiru yaa Hamzaa keenya sababa kiyyaan namni wal qabaa jiru hin jiru bara. Miseenjara si ergu viidiyoo kana. Ati kana agartee osoo kun obboleessa kee ta'ee hawwitamoo kun obboleessa kee ta'uu sidhagaamuu qabamoo. Maal rakkoon kee ati namni waan kanarratti yookaan Hamzaan soba haasawa maarreen soba haasawatti maal ta'uu barbaaddeeti maal keetiis maal tiqee akkam maal kee asii godhamuu barbaadda qooyi. Osoo lubbuun nama akkana itti taphatamaa jirtu osoo namni mataa namarra kophee wal ejjatu osoo hiriyaan abbaa keetii tumamaa jiru maal akkasii ta'uu barbaadda qooyi. Furmaanni isin fiduu barbaaddan kadamiini. Mee namni arraan tana mucaan edda akkasitti tumamaa bule san ati ta arraan tana gosh jettu yookaan ta Hamzaan soba jeeyattu yookaan ta Dabbaal soba jeeyattu yookaan ta Hamzaa Shajjaabir soba jeeyattu mucaan san akkasitti cafaqamee bulee. Mee atiin tun maal gooteef miidiyaa kana gubbaadhaan viidiyoo san agarte suuraa san agarte jala deemtee waan boo'ichaa qofa gadhiisaa harta maal gooteef mucaa sanii. Yooni fi wanni kun akka lolli kun oowuu ka barbaaddu ta'e mucaan san akkas ta'e asirraa waa ergitee fi jirta mucaa san madaa san akka dhiini san irraa qooru gootee jirta. Maa kijiba gootan maaliif kijibarra miidiyaa irratti afaan bantan maa nama gisee dhugaa dubbatee ibidda qabbaneessuu barbaadu jala yaatanii afaan bantanoo. Hamzaa caalaa nama afaan jiru dhageeffadhu. Caalaa jecha namni wal qabaa jiru hin jiru. Caalaa gartee ani jecha kiyya hubanne caalaa sababa kee yoo ka jiraatu ta'e nama caalaa jaalatu jiru si duuba. Sababa kiyya tokko hin jiru dhageeffadhu Hamzaa ka jira. Sababa kiyya tokko hin jiru. Sababa maneeti. Sababa nama ifiiti. Sababa nama loqote ifii dubbatu. Oromoon takka ni beena hiddi tokko obbola jenna. Garuu sababa nama lafa ifii sababa nama gartee kutaa ifiitiif dhahamee yaa obbola jenna kiyya akkana akkanaan ta'ee gisee viidiyoo gartee garaatu sin dandeenya Hamzaa kanya. Amma isin akka feetanitti gartee nu wanna godhuu ni dandeessan. Dhaabullee ni dandeenya nuti. Amma kana tumaa jiran. Isaan ammoo liifirratti ni qoflan ni taphatan. Kan isaan ammoo sappoortii godhanii ijoollee duubaan loletti oofaa jiran. Amma kana ijoolleen teenya. Salaamu alaikum. Isin ammoo asii nama keenya onnee kaayita cabsisan.
اوكي ما نقول وعليكم السلام شيخ استاذ ولكم حمزه شيخ galatoomii dabbaalki laalle waan amma caalaan jee kanaatu na dubbise caalaan akki jee jarri gubbaan dhufee taphataa jee keessaan sappoorti godhaa 110% wanni tunni jirtii beeka asiin yaa ijoollee teenya nagee buusaa jechaa achiin sappoorti godhuun wahuma jiru wallahi tana dhibbaa dhibbattiin ragaa wajjii isiniifitu danda'a nama tokko irratti mallayni ka yoo nama tokko inni godhuu deeman akka mallayni irratti walitti qabamee wanni kun taasifamu mana garmaan jaagalatooma galatama ustaas السلام عليكم ايه وعليكم السلام كيف dhugaa baanta ustaada keenya laala obboleeyyan keenya hedduu galatooma isin tola barbaadan ani akka dhuunfaatti nama lollu kun akka hin hawwinees akka walii simmiine dhugaa rabbitti nama sappoorti godhu maaliif ilmi namaa tokko badii isaatiin alatti azabamuu akka hin qabne nama itti amanu nama waan san deeggaru garuu ammoo Hamza Hajiitii fi Aslii Faajii namni hedduun edda dubbummaan tunu isaa akka dhufte akka nama hin beekne akka nama miidiyaa kana hin fayyadamneetti wal gaggaafachaa turan. Wanni sanii dogongora guddaadha. Osoo bakka kana hin gahin gaafa lolli xiqqisho wal ho'isaa dhuftu ijoolleen dhaabaa jechuu qabaachuutu isaanirra ture. Gaafa dura ijoolleen tuni lola eegaltu micaa umriin isaa amata 15 hin gahin gaafa gabbaasanii shaadaa qabachiisanii amantaa habiibti waliin isa walitti hin deemuti waan xumuramee fi waan amma walitti hin deemu. Boqonnaa san cufamee jira dhiifama. Ayyeetu kumati qoobsinaaf obsayee. Yaa boqonnaa san cufamee. Okay. Gaafa sanii raakaasanii dubbi